Egaa akkuma beekamu har'as immoo viidiyoo biraa qabadhee dhufeetiin jira. Innis maalidha? Akkuma beektanii har'ammoo rifeensa kan lasallasiisu akkasumas immoo rifeensa qardaddaa jechuudha kan sirreessu baay'ee gaariidha itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Akkuma argaa jirtan abishiidha. Abishii fi ruuzii masrii kan jedhamu ishee xixiqqoo isaanii ruuzii isa dhedheeraa sana sun taane talba fi abishii kana bishaan dafaatti naqxanii danfistu jechuudha. Hanga daqiiqaa 3-4 tokko bishaan dafaa yeroo danfisan itti naqxu jechuudha. Akkuma argitanii akkanatti danfistanii sirriitti dafee inniyyuu talbaa ni beektu. Talbaa jechuun baay'ee rifeensaaf gaariidha. Akkuma argaa jirtanii akkanatti danfistaniitu akkanatti danfistaniin booda xallaltaniitu akkanatti kan rifeensa keessan dibatu jechuudha. Rifeensa meesaajii akkanatti meesaajii gootu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii isiniin jedha sirriitti meesaajii gootanii rifeensa keessan mataan kiyya dura baay'ee cabaadha. Ciccita akkasii kan ciccitu akkasumas rifeensa fuulduraan fa'aa dhumu isaa fa'aadhaaf gaariidha jechuudha. Akkanatti kan diimata jechuudha. Talbaa fi qurunfudii illee itti godheetiin jiran. Qurunfudii hin beektu isa gurraachisanii isa wajjin nan danfise jechuudha. Qurunfudiin illee rifeensaaf baay'ee bareedaadha. Akkasumas mataa hin bareecha. Kan itti dibadhaa isiniin jedha itti fayyadamaa hundi keessan viidiyoo kiyya isinitti tolchee gochuudhaan namatti dhaabbadha. Akkasuma yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoon kiyya kana fakkaataan gulummacha hordofaan waliin turaan isiniin jedha. Rifeensa jechuun gisee dibattan immoo yoo nama jibbisiisa kin rifeensa baay'ee bareedaadha. Anana tasmaama'ee jira. Na baay'ee namatti tola. Rifeensa akka hin caccabne akka hin buqqaaneef keessattuu biyya kanatti jechuudha. Biyya Arabaa warreen jirtanii bishaan isaanii ashaboo waan qabuuf rifeensa gaarii miti. Shaampuun ittiin dhiqannullee gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Kana fayyadamaa yeroo tokko torbeetti al tokko fayyadaman bareedaadha. Yerootti kana fakkaatan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee rifeensa qardaddaa fa'aa rifeensa dirdir jedhu fa'aadhaaf baay'ee bareedaadha. Rifeensa sirriitti tolchaa kan fuuldurri isaa sirriitti qardad jedhu lasallasiisa jechuudha. Talbaan baay'ee filatamaa jechuudha. Rifeensaaf yeroo hundayyuu itti fayyadamta. Egaa akkanatti meesaajii gootu sirriitti hanga daqiiqaa 3 tokko harka keessanii sirriitti meesaajii gootu jechuudha. Rifeensa keessanii egaa baay'ee kan namatti tolu akkasuma rifeensa firree gaariidha. Forforii waan akkasii rifeensa qabuufillee talbaan bareedaadha. Ni balleessa. Akkasumas immoo uummata qardaddaadhaaf baay'ee gaariidha. Keessattuu ruuzii isaa jajjabaan sunillee ni fayyadamu namni tokko. Ruuzii isaa irra isa dhedheeraa sanas ruuzii masrii kana suuraa filatamaadha. Maaliif viitaaminii hedduu qaba waan ta'eef. Ruuzii isaa xixiqqaa kan masrii san isa fayyadamaa itti maktanii qurqurtillee itti maktan bareedaadha. Akkasumas immoo zayitii kokonaataa jechuudha. Zayitii kokonaataa irra itti dabaltanii baay'ee gaariidha. Akkasitti fayyadamaan isiniin jedha. Libiinnatiin qaba dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namatti tola. Rifeensa manuma keessatti wantoota adda addaatti fayyadamee ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf hin sobaa wanti
ta'uu jechaati warreen jiranii jiru. Wanta kana kun miidiyaarraa kun sobaa kan jedhan namni seeraan itti fayyadamee faayidaa ni qaba jechuudha. Sobaa miti dhugaa dubbachuuf waan inni fayyadamee argee fi kanaafuu itti fayyadamaa isin jedha. Sobaa miti kun faayidaa guddaa qaba. Itti fayyadamaadha. Akkasuma rifeensi biyyaa abdiidha. Akkasumas immoo inni buqqaa bishaan isaatiif ta'ellee hin beeku. Kanaafuu baay'ee gaariidhaan isin jedha. Rifeensi biyyarra laslaasadha. Akkuma argitanii yoo waabbinatii akkasuma furfuriin bakka saguriidhaaf baay'ee bareechaa namatti tolaan lasalasiisaa akkasumas immoo malkiidhaaf baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaa isin jedha. Sobaa miti dhugaa dubbachuuf hedduu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Guyyaa ani torbeetti al tokko dibattanii torbee lama keessatti looyinatiin qaba gisee lama yoo dibattanii jechuudha. Namatti tola. Gisee tokkooniyyuu indoo gaafa dhiqattanii jettanii mataan keessan laslas jedha namatti tola. Itti fayyadamaa isin jedha. Turtii gaarii isin ta'uu viidiyoon kiyyoo isinitti tolu sheer godhaa ta'u komentii jalatti yaada qabdan yaada naaf qoodadha. Komentiidhaan kan isiniin jedha. Turtii gaarii. Shamaa arkafuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubees kalatti sirriitti argamtanii hundumti keessan akka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jirra jirtu nagaa keessanii ana jala nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa ammoo viidiyoo tokko qabadhee isiniif jira. Innis maal ta'e seetanii arras immoo haadha keenyasaati jechuudha. Inni akkuma argaa jirtanii nama walaatiin jiru era kana fayyadamuun ruuzichi saawusuntaane kana jechuudha. Ruuzichi xiqqoo ruuzii masrii kan jedhamu maaliifii inni garagarii kun baay'ee viitaaminii baay'ee qaba jechuudha. Daa'ima
ماركتن جايتني زراء أما لم تفقع ماركتن فكرة أجر مريض فكرة Marqeestan kana fakkaataa mana furdaadha garmaa'ee furdaadha yoo akkuma shaamboo jira jechuudha kana mataa kiyyatti dibadhee isin agarsiisa jechuudha. Koshi kokonata itti dabaltu zayitii kokonata jechuudha ani kokonata itti dabaleetan dibadha waan ta'eef kana fakkaata isiniin jedha.